ummata keenya fi ummata Itoophiyaa hundumaa yoo rabbi baase malee barana kirkirri lafaa halkan edallee finfinneetti dachii namaan sochoosaa bulee jedhan ajaa'iba. Mee bal'inaan isinitti hima. Dabalataan haasaa dhiyoon tana pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Eertiraa himate. Eertiraan immoo deebii deebifteefii jirti. Akka ajaa'ibatti deebii addaa tana deebifteefi waan inni himate sanii kijibaa jetteeni jechuudha. Mee maal jetteen Eertiraan pirezidaantii Itoophiyaa duraaniitiif maal akka isiin deebifte waa'ee waraanaa irratti jechuudha. Akkasumallee waa'ee Isaayyaas Afwerqii jeequmsa gaanfa Afrikaa hunda keessaa hin dhabamu jee pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaa himateetti waan Eertiraan deebifteef bal'inaan isinitti hima. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan baga irra deebiin gara chaanala keenyaa dhuftan namoonni haaraa taatan sabskiraayib godhaa miseensa maatii keenyaatti dabalamaa daawwattoota keenya kabajamoo bal'inaan waliin geenya jalqaba irratti mee waa'ee makanaan eegalla jechuudha. Eertiraan himata pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaa himate jechuudha. Sobaa jetteeti in haalte jechuudha. Soba jettee deebifteefi jechuudha. Itoophiyaan madda rakkoo gaanfa Afrikaati jedheeti deebiseefi jechuudha. Immoo pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii akka jedhetti Eertiraa fi Isaayyaas Afwerqii rakkoo gaanfa Afrikaa guutuuti. Akkasumallee rakkoo gaanfa Afrikaa keessatti dhalatu kamiyyuu Isaayyaas Afwerqii keessaan dhabamu jedheeti dubbate jechuudha. Gurraandhala 19 na fakkaate kan inni waan san Aljaziiraa irratti dubbate jechuudha. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraaniiti jechuudha. Eertiraan immoo deebitee maal jetteen? Rakkoo gaanfa Afrikaa guutuu kan ta'e Itoophiyaadha jetteen. Ufii rakkoo gaanfa Afrikaa ta'anii deebi'anii immoo Eertiraa qaqqabatuun hin ta'uu jetteeti deebifteef jechuudha. Ministeera odeeffannoo Eertiraa ibsa baaseen himata pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Mulaatu Tashoomaa Eertiraan waldhabdee gurguddaa gaanfa Afrikaatti mudatan hunda keessatti hirmaatte ammas kaaba Itoophiyaatti walitti bu'iinsa haaraa kakaasuuf hojjetaa jirti jechuun kan inni dhiyeesse sani jechuudha. Eertiraan immoo ibsa isii keessatti maal jetteeni kanaan rakkoon osoo Itoophiyaa qaama alaattiin sababeeffachuu yookaan asmaaraa komatuun akka hin danda'amne ibsitee jechuudha. Akkasumallee ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanaa Gabramasqal akka jedhetti jechuudha. Himanni obbo Mulaatuun himatan jechuudha. Ajandaa waraanaa golguu yookaan sababa itti barbaaduufi malee kan yaadame miti jechuun ibsee jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati gaa Eertiraan akkaataa seera addunyaatti socho'uu ishee fi dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuuf fedhii akka hin qabnellee ministeerichi kun ibsee jira jechuudha. Eertiraan yeroo hunda nagaa fi tasgabbii naannoof waadaa galtee kabachiiftee itti fufti jechuun dubbate jechuudha. Ministeerri kun daawwattoota keenya kabajamoo Itoophiyaan har'a rakkoo keessa jirtu yookaan jijjiirama siyaasaa keessoo mataa ishee irratti kan maddan Eertiraa ammoo rakkoo kanaaf itti laaquun hin barbaachisu jedha jechuudha. Ministeerichi kuni rakkoo siyaasaa kan biyya isaanii keessatti Itoophiyaa keessatti ufii isaaniiti walitti laaqqatanii waliin balleessan deebi'anii immoo Eertiraa itti makuun Eertiraa maqaa balleessuun Eertiraatti dhoobuun waan hin taane jechuun ibsa pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Aljaziiraa irratti Eertiraa himate kana yookaan hoogganaa Eertiraa Isaayyaas Afwerqii himate haala saniin pirezidaantiin Eertiraa kuffise jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Eertiraan waldhabdee daangaa bara 1998 hanga 2000 Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti uumame. Mootummaan Itoophiyaa lafa Eertiraa fudhachuu isaatiin kan uumame ta'uu kaasuun komatanii jiran jechuudha warri Eertiraa. Kanumaan wal qabatee walitti dhufeenya biyyoota lamaanii bara 2018 muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad murtii koomishinii daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa dabarsee fudhachuu ishee erga beeksise booda kan fooyya'e ture jechuun ibsee jira jechuudha. Haa ta'u malee lola waggoota lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture kan humnoonni Eertiraa keessatti hirmaachuun yakka namoomaa irratti raawwata xumura gochuuf waliigaltee Pirootooriyaa mallattaa'uu isaa hordofee
hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa wal xaxaa ta'eera jechuun ibsee jira jechuudha. Eertiraan garuu waliigaltee Pirootooriyaa irratti hin gammanne jedhamu ishee haaltee jirti jechuudha. Ni haaltee akka gammachuu qabdutti ibsitee garuu pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii immoo Eertiraan waan sanitti akka hin gammadini himee jira. Garuu Eertiraan ni haaltee jechuudha. Soba nu gammachuu qabna waan jettu fakkaatti jechuudha. Waliigaltichi dhimma keessoo Itoophiyaa Eertiraa daangaa uumuu yookaan gidduu seenuu fi fedhii hin qabdu jechuun yaada isaa sanii Eertiraan haala saniin kuffistee jirti jechuudha. Dabaluudhaan waraanni Eertiraa naannoo daangaa Itoophiyaa keessatti argaman kan jedhamu illeen soba jechuun haaltee jirti jechuudha. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti deemaa jiru kan pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatuu Tashoomaa Isaayyaas Afwerqii harka keessaa qaba jechuun himatan ilaalchisee Eertiraan waldhabdee keessoo Itoophiyaa mootummoota ollaa irratti sababeeffamuu hin qabu jettee haaltee jirti jechuudha. Rakkoowwan kumaatamaan naannichatti gaanfa Afrikaa marsan kan maddu Itoophiyaa malee bakka biraa irraa miti. Furmaanni jirus Eertiraa komachuu miti jechuun dubbatte jechuudha. Rakkoo har'a gaanfa Afrikaa mudatee jiru yookaan marsee jiru kana sababa kan ta'u Itoophiyaa malee bakka biraatii miti. Waan keessoo isaaniitti waldhabdee mootummoota ollaatti wal dhabanii fi kana wal qabate rakkoo gaanfa Afrikaa kan marsee jiru rakkoo Itoophiyaati malee kan biraatii miti jechuun yaada pirezidaantii mootummaa Itoophiyaa duraanii Mulaatuu Tashoomaa Aljaziiraa irratti mootummaa Eertiraa himate jechuudha. Haala kanaan kuffisan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo nuun komatina keessa nu baasaa jetti jechuudha. Eertiraan rakkoo kana kan fide isinuma malee rakkoo isin wal dhabdee mootummaa ollaatti wal dhabdaniitu gaanfa Afrikaatti rakkoo tahee jira. Kan gaanfa Afrikaa marsee jiru rakkuma keessani malee rakkoo keenyaa miti nu keessaa nu baasa Eertiraan qulqulluu jechuutti jiran jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kana malees Eertiraan tarkaanfiiwwan dhiyeenya kana Itoophiyaan fudhatan doonii ijaaruu fi akkasumallee fudhattee addatti ammoo waliigaltee Somaalilaandii waliin mallatteessite tarkaanfii muddamaa naannicha keessatti hammeessuu ta'uu ibsanii jiran jechuudha. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Mulaatuu Tashoomaa yaada isaanii guraandhala 17 Aljaziiraa irratti maxxanfameen pirezidaantiin Isaayyaas Afwerqii waliigaltee Pirootooriyaa diiguuf abbuut keessatti qoqqoodinsa uumuuf yaalaa jira jechuun himatanii kan turan nulleen bal'inaan isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo haala saniin Eertiraan dhoottee boksiin ofirraa deebifte jechuudha. Himata pirezidaantiin Itoophiyaa Mulaatuu Tashoomaa Aljaziiraa irratti Eertiraa himate haala saniin boksiin qilleensa irratti ofirraa deebistee jirti jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo kanumaan xumurree keessaa baanaa isa itti aanuun rabbi ummata keenya fi ummata Itoophiyaallee haa baasu malee kirkirri lafaa musiiba rabbi biraa Itoophiyaa keessatti dhugaa rabbi irra deddeebiin bu'aa jirti jechuudha. Halkan edaa amma namoota hedduutu waan kanallee poostii godhaa ture. Namoota gurguddaa kanneen akka Raayyaa Abbaa Maccaafaa, Gammadaa Shoofaa isaan hundinuu inuma hanga sireerraa nu darbatu ga'e takka mara ga'e namoota jedhutu jira jechuudha. Kirkirri lafaa jechuudha magaalaa Finfinnee keessatti akka malee halkan edaa jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo irra deddeebiin uumamee jira. Akkuma beekamu kana durallee daandii hedduu balleessuu fi konkolaataa hedduu balleessuun ni yaadatama. Loon hedduu akkasumallee qabeenya uummataa hedduu miidhaan akka irra ga'ee ni yaadatama jechuudha. Isinii gabaasuun keenyallee ni yaadatama. Kanuma wal qabatee halkan edallee jechuudha. Kirkirri lafaa hammaatee Itoophiyaa keessatti uummanni sodaa guddaa keessa bule jechuudha. Mootummaa kanarratti hanga ammatti waan tokko waan jedhellee hin qabu. Haa ta'u waan kana rabbiilleen fidu hanga ilma namaa immoo hanga mootummaa akka mootummaatti jechuudha. Sila wanti godhamuu qabu osoo jiruu jechuudha. Garuu mootummaan cal jedhee uummata kanatti ilaaluun kuni gaarii natti hin fakkaanne. Biyya biraa osoo taate hoo yaadatan ta'e kana dura mucaan tokko biyya Awurooppaa keessa ta'e hin beekne bakka sanii daa'imni takka gaafa biirii buute addunyaan guutuun itti baatee biyyi sun helikoophtarii qabduu fi mi'a qabdu guutuu itti dhangalaasanii itti baasanii jechuudha gamaa gamana.
guyyaa meeqa guutuu dachii qotaa oolanii mootummaan ofirratti fudhatee mucaa san biirii keessaa baasan jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti gaafa ardiin namaan galabbatamtu yookaan kirkirri lafaa uumamee amma dhiyoomaan tanaa namoota baay'eetu miidhame jechuudha. Keessafuu gara Fantaalleetti namni hedduu miidhamee ture, qabeenya hedduurra miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Mootummaan waa tokko waan jedhe hin qabu, waan dubbatellee hin qabu jechuudha. Ibsa baasuun mootummaa yookaan qaama mootummaarraa ta'e waa tokko hin fayyadu. Yoo qaamaan achitti argamanii waan danda'an hunda uummatarra humna qabanii, uummatarra meeshaa qabanii, teekinooloojii fayyadamanii waan baay'eetu jira. So uummata san silaa naannoo sanirraa buqqisanii bakka biraallee itti gashuun osoo jiruu danda'amu, akkasumallee mi'a adda addaa fayyadamanii dachii baqatte san keessallee loon achitti dhumaa jiru san hamma dandame kan lubbuun keessa jirtu baasuulleen osoo danda'amu mootummaan cal jechuun hedduu uummata birattillee komii guddaa waan kaasellee ni fakkaata. Waanuma hunda caalaayyuu rabbi nagaa abuus biyya keenya fi biyyi keenya kirkira hammaattee jirti. Egaa akkuma beekamu Finfinnee irratti dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'uun kan beekamuu fi akkasumallee miskiin hedduun achirratti kan miidhamaa jiru. Mee ilaalaa waan kana bakkuma namni itti miidhamaa jiruu fi bakkuma dhiigni nama baay'inaan itti dhangala'aa jiru jechuudha kan kirkirri lafaa kun irra deddeebiin itti uumamaa jiru. Hundaafuu rabbi nagaa godhu, biyya keenyallee nagaa godhu. Yoo biyyi jiraatte nullee waa dubbannaa, yoo biyyi jiraatte lammiin keenya jiraatti, sabni keenya jiraata, maatiin keenya jiraatti. Kanaaf rabbi biyya keenya nagaa haa godhu. Musiibaa akkana kana rabbi nurraa deebisuma jennaa. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota oduun keenya kanarraa asumarratti kan goolabamu ta'a guyyaa guyyaan oduuf odeessaalee keenya gaggabaaboo yeroo isaarratti hundaa'ee isiniif dhiyaatu guyyaa guyyaan argatuuf fuula yuutuubii Oromoon sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'a. Akkasumallee viidiyoo nama hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatina. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qoodaa. Kan biraatiin amma walitti deebinutti nagaa ta'a.